galati waaqayyo. Hallelujah. Yeroo waa'ee kadhannaa walii wajjin barachaa ture tokko lamaan sadan kana keessatti kadhannaa jechuun haasaa yookiin immoo maree nuyi gargaarsa yookiin geggeessaa waaqayyo hafuura qulqulluutiin maqaa waaqayyo ilma maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin waaqayyo abbaa wajjin haasofnu yookiin mari'annuudha jennee dubbannee ture. Kadhannaa waaqayyo wajjin yeroo haasofnu gargaarsa hafuura qulqulluutiin geggeessaa hafuura qulqulluutiin maqaa gooftaa Yesuusiin maqaa waaqayyo ilmaatiin waaqayyo abbaa waliin haasofnuudha jennee ibsa keenya irraa isa kanarra deddeebi'ee dubbadha. Amma barnoota qofatu natti tola baay'ee. Maqaa gargaarsa yookiin geggeessaa hafuura qulqulluutiin maqaa gooftaa Yesuusiin waaqayyo abbaa wajjin haasa'u. Namatti tola miti? Hallelujah. Saamu'eel Zawii Malsa jedhu mishinaricha yaadanii waa'ee kadhannaa himerraa kaasee isa kana bare. Hallelujah. Kadhannaa jechuun gargaarsaa fi geggeessaa hafuura qulqulluutiin maqaa gooftaa Yesuusiin waaqayyo wajjin haasa'u jechuudha. Waaqayyo abbaa wajjin sadan tokkummaadha wajjin jechuudha. Yeroo kadhannu sadan tokkummaadha wajjin himitu hojjennaa jechuudha. Kanaaf namatti tola baay'ee. Maqaa gooftaa Yesuusiin gargaarsa hafuura qulqulluu geggeessaa hafuura qulqulluutiin waaqayyo abbaa wajjin dubbachuu yookiin haasa'u jechuudha. Yeroo kadhannu nuyi immoo jireenya keenya keessatti waamamuun keenya iyyuu nuyi kan waamamneef iyyuu immoo mana kadhataa ta'uudhaaf akkasumas immoo mana qulqullummaa ta'uudhaaf jennee yeroo baay'ee dubbanne irratti nuyi mana kadhataatii ani mana kadhataatii ani mana qulqullummaa waaqayyo sababiin isaa Qorontoos isa duraa boqonnaa 3:16 irratti Phaawulos akka nutti himetti isinii mana qulqullummaa waaqayyootiin hin jedheera. Manni qulqullummaa waaqayyo qulqulluudha inni immoo isinii hin jedheera waan ta'eef nuyi mana qulqullummaa waaqayyo ta'uudhaaf waamamne mana kadhataa immoo ta'uudhaaf waamamne gooftaa Yesuus Kiristoos immoo maal jedheera manni koo mana kadhataati jedhee dubbateera waan ta'eef isin mana qulqullummaa waaqayyooti dubbii waaqayyo erga nuun jedhee Yesuus immoo isin mana kadhataati manni waaqayyo mana kadhataati erga jedhee nuyi mana kadhataati jechuudha. Kanaaf mana qulqullummaa waaqayyo ta'uuf mana kadhataa ta'uu fi hunda caalaa immoo waamichi keenya inni hundumarra caalu immoo waaqayyoon waaqessuuf waamamu. Ameerikaa kan nuti waaqayyoon waaqessuuf. For sure. Dhimma kan biraan qabu. Hallelujah. Lafa dhaan heddumaatti waaqayyoon waaqessuuf dhumu. Malee doolarii waaqessuuf Ameerikaan diriirii waaqessuuf dhumu. Kabajan qaba Ameerikaan diriiriidhaaf. Don't get me wrong. Garuu waaqeffadhu. Lafa jirru hundumaatti waaqayyoon waaqeffanna. Kan nuyi waamamneef waaqayyoon isa hundumaa danda'u isa waaqaaf lafa buute waaqessuuf waan ta'eef waamichi keenya mana qulqullummaa waaqayyoo ta'uu mana kadhataa ta'uu fi waaqayyoon waaqessu isa waaqeffachuudha maqaan waaqayyoo eebbifamu. Waa'ee kadhannaa irratti yeroo deddeebinee dubbannu dhoksaan nama kadhataa ta'uu maali? Gaaffii duraa yookaan dhoksaan nama kadhataa ta'uu maali? Akkamittiin nama kadhataa ta'uu dandeenya yookiin immoo dhoksaa nama kadhataa ta'uun maali? Akkamittiin danda'ama? Yaada jedhu irratti waa'ee gurbaa yookiin immoo qeerroo jecha malee qeerroo jechuu dandeenya. Qeerroon tokko yookiin gurbaan tokko jaarsa ogeessa tokko bira gaaffii tokko gaafachuudhaaf deeme guyyaa tokko. Waan inni dubbise irraas jechuu barbaadeen. Gara mana jaarsa kanaa dhaqeetu jaarsa kana bira dhaqee jaarsa ogeessa kana bira dhaqeetu dhoksaan fiixaan ba'umsaa maal inni jedhee gaafate. What is the secret of success jedhee gaafate. Dhoksaani fiixaan ba'umsaa maalidha jedhee gaafate jaarsa kana. Isa booddee jaarsi kun lagi guddaan tokko ollaa isaanii jira. Naannoo isaanii bishaan laga guddaa jira. Boorga nama laga sanatti wal agarra sittani dhoksaa ogummaadhaan jedhamu. Dhoksaa secret success sitti hima yookiin immoo dhoksaa fiixaan ba'umsaa sana booran sitti hima jedhee sa'aatii ol beelamanii boorga nama gaafa ga'u mucaan isin dhufee jaarsi isin dhufe jechuudha. Isa booddee bishaan guddaa sana keessa mucaa kana harka qabee gurbaa kana harka qabee bishaanicha keessa deemuu jalqabe jechuudha. Bishaanichi guddaadha gadi kaanii ol deemanii haga inni dhaqee morma isaanii bira ga'utti bishaanicha keessa mucaa kana dhugee deeme. Laga guddaadha isin jedhe. Laga nama nyaachuu danda'u. Isa booddee gaafa bishaanichi morma isaanii bira ga'u morma mucichaa bira gaafa ga'u keessumaa morma gurbichaa bira gaafa bishaanni ga'u mataa isaa qabee bishaan keessa awwaale namni kun jaarsi kun mucaa kana. Bishaan keessa awwaale bishaan keessatti gadi qabe. Yeroo inni ol barbaadu gadi qabe jabeessee bishaanicha keessatti gadi qabe. Booddee gaafa inni akka hafuurri citee mucaan kun lubbuu dhabuuf jedhu gaafa argu bishaan keessa ol baase. Bishaan keessa ol baase. Isa booddee bishaan keessa qoqqoodfatanii waan hundumaa irra qoqqoodfatanii booddee
gaafate mucaa kana. Yeroo ani laga sana keessatti bishaan sana keessatti baay'ee jabeessee garsee qabaa ture. Wantati baay'ee barbaada turte maali daa'ee qaba? Of course qilleensa qilleensa barbaadaa jira. Dhoksaan fiixaan boonsaa sisuma kanaa. Yoo fedha qabaattee yoo barbaadde argatta. Dhoksaan nama kadhannaa ta'us kanuma. Yoo barbaadde yoo fedha qabaanne fedhi isaa hunduu keessatti kaka'ee akka mucaan sun baay'ee qilleensa dhabee du'uuf ga'ee achi keessa gaafa baay'ee qilleensa barbaadaa ture. Akka sanatti qilleensa nuyi ittiin hafuura waaqayyootti baafannu ta'uusaa kadhannaan keenya. Karaa nuti hafuura baafannu ta'uusaa yeroo barru fedhii akkasii yeroo qabaannu nama kadhannaa ta'uu dandeenya maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Torbanarraa wantoota jireenya kadhannaa duraa ajjeesan yaada jedhamatti jalqabeen ture. Tokko waan isinitti hime garuu yaada shanan tokko jira dafee tan sarara taasisee xumuruu barbaada. Isa duraa amma tokko wajjin ilaallee ture jireenya kadhannaa naannoo keessatti kan ajjeesuu danda'an akka nuyi hin kadhanne kan nu godhan jechuudha. Akka nuyi afaan keenya banannee waaqayyoon hin kadhanne wantoota nu godhan maali jennee inni duraa cubbuurraa yoo qalbii jijjiirrachuu dhiisnee jennee. Cubbuurraa qalbii jijjiirrachuu dhiisne. Cubbuurraa qalbii jijjiirrachuu fakkeenyaaf macaafa fakkeenyaaf qonnaa 28:13 irratti namni irra daddarbaa isaa uffatu hin hiiku. Namni irra daddarbaa isaa himatu kan dhiisus garuu araara hin argata jedha. Fakkeenya macaafa qulqulluu keessatti nama cubbuu isaa uffate tokko yeroo ilaallu Akaan nama jedhamu macaafa Iyyaasuu keessatti yeroo dubbisnu namni kun isa waaqayyo isaan uume waaqayyo erga mootii kenneefii booddee Yaarikoon erga diigame booddee macaafa Iyyaasuu boqonnaa 7 irratti dubbisan seenaa kana bal'inaan argachuu dandeessu. Boqonnaa 6 irratti yeroo laatan waaqayyo Yaarikoo fuula isaanii duraa diigee moo'icha argatanii amma immoo yeroo waaqayyo moo'icha isaan keessa jiru diinota isaanii duratti rukutaman. Sababi isaan rukutamanii maaliif jedhee Iyyaasuun yeroo waaqayyoon gaafatutti Akaan namni jedhamu isa waaqayyo hin atin fudhatinaa jedhe warqee jalaa meetii jalaa hatee fidee dhoksee kaa'ee ture. Kanaaf gara Israa'el gara fuulduraatti deemuu hin dandeenye moo'icha argachuu hin dandeenye jechuudha. So amma gaa namni kun isa hate warqeedhaa fi meetii dhoksee waan hundeen cubbuu isaa dhoksee ture jechuudha. Cubbuu baay'ee nama duraa dhoksina malee waaqayyoon duraa dhoksuu hin dandeenye. Nama duraa dhoksina malee cubbuu keenya an cubbuu gosa duraan dhoksina malee dhoksuu danda'a malee waaqayyoon duraa dhoksuu hin danda'u. Kanaaf dhoksuun nu barbaachisu jechuudha. Qalbii jijjiirrachuun baay'ee gaarii. Cubbuurraa yoo qalbii hin jijjiiranne ta'ee kadhannaan keenya deebii argachuu hin danda'u jenneerra. Wangeela Yohaannis boqonnaa ergaa Yohaannis dhiifama ergaa Yohaannis duraa boqonnaa tokko irratti lakkoofsa gara dhumaa isaa irraa ka'ee yeroo dubbisu dhiigni ilma isaa Yesuus immoo cubbuu hundumaatti nu qulleessa. Cubbuu hin qabnu yoo jennee of sossobnaa dhugaanis nu keessa hin jiru. Cubbuu keenya yoo isatti himanne inni amanamaadhaaf qajeelaa waan ta'eef cubbuu keenya nuuf hin dhiisa jal'ina keenya hundumaattis immoo nu qulleessa jedha. Kanaaf waaqayyo waan ittiin cubbuu keenya nuuf qulleessu nuuf kenneera jechuudha. Dhiiga Yesuus Kiristoos yeroo cubbuu keenya himannu yeroo cubbuu keenya irraa qalbii diddiirrannu yeroo akka keenya irraa qalbii diddiirrannu gara waaqayyootti garaa guutuu yeroo deemnu waaqayyo dhiiga Yesuus Kiristoos isa hundumaa gara irraatti qulqulluu ta'e dhiiga waaqayyoo jechuudha dhiiga Yesuus jechuudha. Dhiiga waaqayyo dhiiga waaqaa. Haleluuyaa. Kabaja guddaa qaba. Maqaan isaas dinqiidha. Dhiigni isaas dinqiidha. Qulqulluudha. Haleluuyaa. 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 Dhiigi waaqayyo akkuma hafuura qulqulluu kan humna qabu jettu. Akkuma hafuurri waaqayyo humna qabu. Akkuma dubbiin waaqayyo humna qabu. Dhiigi waaqayyo humna qaba. Dhiiga waaqaatiin qulloofna. Haleluuyaa. Kanaaf qulqullummaatti nu ceesisa jechuudha yeroo qalbii diddiirranne dhiiga waaqaatiin cubbuu keenya irraa yeroo qulqulloofnu haleluuyaa maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifameedha. Waaqayyo cubbuu iddoon argame hundumaatti adaba jennee tokko kan irraa tokko waaqayyo cubbuu lafuma argametti adaba mana waldaa keessattis yoo argame mana mootummaattis yoo argame mana keenyattis yoo argame mana paasteriittis yoo argame mana eenyutti cubbuun yoo argame waaqayyo achumatti adaba cubbuu lafa argametti. Bakka argame hundumaatti. Mooticha Daawitiinis kanaaf waaqayyo adaba baay'ee keessa dabarse cubbuun hojjete yaada jedhu kaasnee turre yeroo darbe. Kanaaf waaqayyo cubbuu adaba. Karaan ittiin cubbuu adabu keessaa inni xiqqaan tokko immoo deebii kadhannaa dhoowwachuudhaan jenneera. Karaan itti waaqayyo cubbuu adabu cubbuu keenya irraa qalbii jijjiirrachuu gaafa dinnu cubbuu keenya irraa qalbii jijjiirrachuu gaafa dhiifnu deebii kadhannaa argachuun rakkisaa ta'a. Kanaaf namni cubbuu isaarraa qalbii jijjiirrachuu baate cubbuu isaarraa namni qalbii jijjiirratee gara waaqayyootti deebi'ee dhiiga Yesuus Kiristoos qulqullummaa haara'ummaatu argatee jireenyuma sanatti dhufa yoo ta'e kadhannaan isaa humna hin qabu. Kadhannaan nama sanaa deebii hin qabu. Yaada jedhullee kaasama.
Isaayyaas 59 tokkoof lama kunoo harki Waaqayyoo gabaabbatee isin fayyisuu hin dadhabne gurri isaas duudee iyya keessan dhaga'uu hin dadhabne yakki keessan isiniif Waaqayyoo keessan gidduu goree gargar isin ittise yookiin immoo gargar isin dhowwe akka isiniif hin dhageenyettis immoo sababii cubbuu keessaniitiif Waaqayyo fuula isaa isinirraa deebisee jedhee dubbata. Isaayyaas 59 lakkoofsa 2 dubbisa. Kanaaf nuuf Waaqayyoo gidduu goraa jechuudha. Cubbuun Waaqayyoo fi ijoollee Waaqayyoo gidduu gora waan ta'eef gidduudhaa bahuu qaba maqaa Yesuusiin. Dhiiga Yesuus Kiristoosiin qulqulloofne yeroo cubbuun nu gidduudhaa nuuf Waaqayyoon gidduudhaa bahu daayirektilii Waaqayyo wajjin fuulaa fuulatti kallattiidhaan wal arginee Waaqayyoon kadhachuu dandeenya. Deebiin keenya kadhannaan keenyas deebii qaba haaleluyyaa. Inni lammaffaan immoo yaadni dura cubbuu irraa qalbii yoo jijjiiranne jenneerra. Inni lammaffaan immoo amantii dhabuu yookiin immoo shakkii qabaachuu. Faallaan amantii dhabuudhaa shakkii qabaachuu jireenya shakkii jechuudha. Amantii dhabuu Maatiyus 13 lakkoofsa 58 waa'ee hojii gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo dubbatu sababii amantii dhabina isaaniitiif hojii aangoo baay'isee achitti hin hojjenneedha. Eessatti? Naazreetitti lafatti biyyatti dhalate dhaqee ture naannoo Naazreetii Yesuus haa ta'u. Qifirnaahoomitti dinqii adda addaa kan hojjechaa ture paastariin keenya amma nutti himaa ture. Sababiin Qifirnaahoomitti gooftaa Yesuus Kiristoos dinqii adda addaa hojjeteef jarri warra amantii waan turaniif. Garisiiku sababiin isaa nutti himaa jira Naazreetiin gaafa dhaqee amanuu dandeessu. Isan beeknu immoo ilma muka sooftichaa kan ta'e. Isan beeknu immoo kan Maariyaama kan ta'e obbolaa isaa waan beeknu asirratti abbo Yoonaa fa'aa ifa kan jedhaman jedhanii waa'ee Yesuus Kiristoos dubbatu turan. Maal hojjetan sitti immoo dhanii waa'ee Yesuus dubbatu ture Naazreeti. Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uu isaa hin beekne hubanne ture. Kanaaf amantii waan isaan dhabaniif hojii achitti hojjechuu hin dandeenye jedheetu dubbata Maatiyus 13:58 yeroo dubbisu. Dubbii Waaqayyoo keessatti immoo namni amantii hamma sanaaf qabu qabaatanii gaara kanaan asii buqqee achi dhaqin jettu innis immoo gaara of duraa kaasa namni amantii jechuudha. Gaara of duraa oofuu danda'a namni amantii qabu. Kadhannaadhaan amantiidhaan gaara jireenya keenya ibsitu gaara fuula keenya gaara tajaajila keenya waldaa kiristaanaa biyya keenyatti gaara kan ta'e jireenya keenyatti gaara kan ta'e dhuma amantiidhaan iddoo gadhiisisa waan biraatiin miti. Humna waraanaatiin miti. Amantiidhaan iddoo gadhiisisa jireenya keenya keessa. Kanaaf amantii dhabuun yookiin immoo jireenya shakkii ittiin yeroo taanu deebii darganna. Yeroo amantii qabaannu garuu yaa tulluu guddaa nana ati maali? Fuula koo duratti dirree wal qixxeen taataa jenna jechuudha amantiidhaan. Maqaan Waaqayyoo wal kan eebbifatu. Shakkiitu qabaatiin amantiidhaan Waaqayyoon kadhachuu. Dubartiin baay'ee nama amantii turte tokko haadha manaa Oral Roberts beekamtii nama Waaqayyoo. Mucaan isaa immoo Richard Roberts kan jedhamu ture. Inni lama tajaajila nama Waaqayyoo fi hojii guddaa hojjetudha Richard kun. Richard kun yeroo dargaggummaa isaa yeroo barataa kooleejii fa'aa ture Waaqayyoo waaqessuu nama barbaadu ture seenaa isaa yeroo dubbatu jechuudha sarara yeroo nagahee dhugaa ba'umsa isaa. Waaqayyoo hojjechuu barbaadu charchii dhaquu barbaadu naayit kilabii dhaqaa meeshaa taphachuu barbaada waan adda addaa waan akkasii barbaadan malee waa'ee abbaa isaa haadha isaa duukaa bu'uun barbaadu. Haati isaa garuu nama amantii kanaaf guyyaa tokko haati koo kannaan jettee naan jedhe. Haati isaa mucaa kana maal jetteen you can never get away from my prayers. Kadhannaa koo jalaa ati hin baatu jettee amma barbaadde yoo naayit kilabii irra naannooftee amma barbaadde sodattee kadhannaa koo jalaa garuu hin baatu jettee. Akkuma isheen dubbattee deebi'ee namni kun Waaqayyo jireenya isaa jijjiiree deebi'ee qalbii jijjiirratee jireenya sanarraa gooftaa fudhatee akka haaraatti deebi'ee inni iyyuu immoo dibata afur qulqulluutiin dibamee kennaa fayyisuu kennaa adda addaatiin Waaqayyo nama kanaan dinqii hojjeta. Isheen nama kadhannaa nama amantii waan turteef shakkii hin qabaanne waa'ee mucaa isheetii hin baatu kadhannaa koo jalaa jechuudha. Haaleluyyaa. Kanaaf Waaqayyo fidee jechuudha. Gooftaatti baay'ee gammada maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Yeroo amantii qabaannee Waaqayyoon waamannu hojii Waaqayyoo ulfina Waaqayyoo jireenya keenya keessatti ittuma fufnee argina. Kanaaf mamii malee Waaqayyoon kadhachuun nurra jira. Yaaqoob ergaasaa keessatti Yaaqoob boqonnaa tokko lakkoofsa 5-7 akkas jedha. Isin keessaa nama tokkotti ogummaan yoo hir'ate Waaqayyo isa nama hundumaaf harka guutee fuula ifaadhaan kennu haa kadhatu. Innis immoo hin kennaaf. Garuu utuu hin mamin amantiidhaan haa kadhatu jedha lakkoofsi jedha. Utuu mamii tokko malee shakkii tokko malee namni Waaqayyoon kadhatu amantiidhaan haa kadhatu. Waaqayyo akka inni danda'u akka namaa akka inni hin taane gochuu akka inni danda'u. Jaalala isaa ta'e isa fedha isaa ta'e hundumaa gochuudhaaf wanti isa daangessu akka jirre inni Elshaadaayii danda'a hundumaa akka ta'e amanee Waaqayyoon haa kadhatu. Mamii tokko malee garuu utuu hin mamin amantiidhaan haa kadhatu.
Namni mamu akka galaanaa isa qilleensaan asiif achi oofamee daddarbatamu. Namni akkasii dhala kuusa. Namni akkasii gooftaa biraa yookiin waaqayyoon biraa waan nan argadha jedhee hin eeggate garaa isaatti yaadamedha. Wangeela dubbii waaqayyoo dhagate. Dhimma mataanaan hin shakkataana. Waaqayyoon shakkataanaan waaqayyoon akkuma saayinsiitti ilaalataana. Waaqayyoon akkuma dooktarii isa wanti nuu beeku tokko mana isaa qoricha barbaachisaa jiru akkasumatti ilaalataana. Waan tokko hojjechuu danda'u. Danda'a waan hundumaa waaqayyo. Kabaja qaban saayinsiidhaaf dooktaroota for everybody I respect that. Garuu waaqa qonnaa caala. Sannumaa danda'u. Waaqayyo danda'a waan hundumaati. Ameen. Hallelujah. Galanni ulfinni abbaa mootii fedha waaqayyoof. Kanaaf ituu mamni yeroo kadhannu seenaa. Inni sadaffaan immoo abboomamuu diduudha. Disobedience. Waaqayyoof abboomamuu diduu. Waaqayyo yaada sanaaf baay'ee saddana danda'a. Baay'ee asii machilee ni jaalladha. Garuu asirratti fookasii gochuun qaba waan ta'eef. Inni sadaffaan abboomamuu diduudha. Gararraatti dubbanneerraa inni duraa cubbuurraa qalbii dirrachuu dhiisuudha jenneerraa. Inni lammaffaan immoo amantiidhaan yookiin immoo jireenya shakkiidhaan guuteedha. Inni sadaffaan kun immoo abboomamuu diduudha. Fakkeenyaaf Saa'oliin yeroo ilaallu waaqayyo abboomii kenneefii ture guyyaa tokko. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 22 irraa dhattanii yeroo dubbisanii isa duraa boqonnaa isaa kan I think Saamu'eel isa duraa boqonnaa 15 ta'uu danda'a. Lakkoofsa 22 irraa Saamu'eel immoo dhugumaan waaqayyo Saamu'eel isa duraa boqonnaa 15 lakkoofsa 22 irraa kaatanii yeroo dubbisanii Saamu'eel immoo dhuguma waaqayyo nama dubbii isaa dhaga'ee abboomamutti akka gammadu qalma gubamuu fi aarsaatti gammadaaree kunoo abboomamu aarsaa irra caala. Dhaggeeffachuunis immoo moora korbeessa hoolaa dhiyeessuu dura wayyaa. Abboomamuu diduun cubbuu hooda sobaati. Xiiqeffachuunis immoo jal'ina akka waaqayyoon tolfamaa waaqeffachuuti. Sababii ati dubbii waaqayyoo tuffatteef innis immoo akkati mootii hin taaneef si tuffateera jedhee. Waaqayyo abboomamuu waan diddeef isa waaqayyo balleessi hin jedhe balleessuu waan diddeef isa waaqayyo hojjetu si jedhe hojjechuu waan diddeef waaqayyo si tuffateedhaan Saa'olii ture Saamu'eel namni waaqayyo akkati mootii hin taaneef dibee si kaasee ture waaqayyo ulfina si kennee ture waaqayyo kabaja si kennee ture saba Israa'el irratti ati garuu waaqayyo si guddisiisan tuffatte abboommi isaa dhaga'uu didde har'as Iyesuus Kiristoos fannoo irratti lubbuu isaa kan inni kenneef waaqayyo akka abboomamuuf garaa guutuudhaan akka waaqayyoon abboomamuuf waaqeffannaa keenyatti hojii waaqayyoo hojjennu hundumaadhaaf amanamummaadhaaf abboomamummaadhaan waaqayyoo hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf yoo hin abboomamu ta'e waaqayyoo nama abboomii isaa hin kennee fi kadhan deebii kadhannaa hin kennu jechuudha. Namni waaqayyoof hin abboomamne dubbiidhaa fi yookiin immoo wantoonni nama dubbachaa jiru wantoota kadhannaa nu keessatti ajjeesan jedhamu jireenya kadhannaa akka nuyi waaqayyoon hin kadhanne kan nu godhan jechuudha. Gargaaraa kaasee hojii dubbachaa jiru. Akka nuyi jireenya kadhannaa keenyatti akka nuyi aktiivii hin taane kan nu godhan jechuudha. Kadhannaa nu keessatti di'aaktiveet wantoota godhan jechuudha. Kadhannaa nu keessatti di'aaktiveet wantoota godhan jechuudha. Woordii kanatu moorii isin gala kanaaf inni sirra fayyadamu. Akkaawwantii keenya tokko yeroo di'aaktiveet godhu isa booddee argaa jiru. Sooshaal miidiyaa fakkeenyaaf feesbuukii ofirraa di'aaktiveet yoo godhe yeroo inni nu rakkisu lammata feesbuukii fi xaaxaa keessa hin galu. Akkuma kanattitu wantoota jireenya kadhannaa nu keessatti di'aaktiveet godhan akka inni aktiivii hin taane akka inni hojjenne wantoota godhan irratti haasa'aa jirra jechuudha. Namni waaqayyoof hin abboomamne dubbii waaqayyoos jaalala waaqayyoof kabaja hin qabne of keessatti qofatu hin ta'in warra isaaf kadhatan warra kaan keessattis kadhannaa ajjeesa. Kadhannaa ajjeesa yaada kana naaf fudhadhaa. Saa'oliin yeroo ilaallu Saamu'eel baay'ee waaqayyoon kadhataaf ture. Baay'ee Saa'oliin waaqayyoon kadhata ture. Isa duraa Saa'oliin boqonnaa 16 lakkoofsa 1 yeroo dubbisan yeroo darbe dubbadheen ture waaqayyo Saa'oliin dhufee maal jedhe hamma yoomiittitu ana duratti waa'ee Saa'oliif boossaa dhaabii jedhe. Akkas jechuun maal jechuudha? Abboomamuu diduun Saa'ol Saamu'eelin keessatti waa'ee Saa'oliif akka inni hin kadhanne godhe jechuudha. Namni waaqayyoof hin abboomamne, namni dubbii waaqayyoof kabaja hin qabne. Ofii isaa keessatti qofaatu hin ta'in namni sun warra isaaf kadhatan keessatti kadhannaa di'aaktiveet. Kanaaf baay'ee eeggannaa nu barbaachisa jechuudha. Jireenya keenya keessatti abboomamnee waaqayyoof kabajaan akka jiraannu waaqayyo ayyaana isaa nuuf habaabisu. Waaqayyoof abboomamuu diduun abaarsa. Waaqayyoof abboomamuu diduun abaarsa.
generational curse maaloo curse namoonni jiran jiru. Generational curse irratti nuti jiru. Maaliif generation of Christos and I don't have any other generation. I'm generated from the Holy God. Sinis akkasuma. Waaqayyo irraa generated taatan gooftaa yeroo fudhatan. Kanaaf generational curses kana override gootan irra darbitan. Hallelujah irra darbini. Ani isin yeroo Yesuus fudhanne abaarsa abbootii keenya abaarsa hundumaarra dabarre jechuudha. Irra nu dabarse waaqayyo, irra nu ceesise waaqayyo galanni isaa. Garuu waaqayyoof abboomamuu diduuni abaarsa. Abaarsi guddaan isa kana. Maaliif generational curse miti abaarsi guddaan? Har'a isinitti nama dhugaa baase. Waaqayyoof abboomamuu diduutu abaarsa caalu. Cubbuudhas. Warri waaqayyoof namoonni egaa abaarsa jala jiraatu. Waaqayyoon immoo karaa Kiristoosiin abaarsa jalaan baaseera. Isa kabajnee isaaf abboomamnee waaqayyoo keenyaaf bara keenya hafeenumaan ulfina maqaa isaatiin jiraanna haaleluyyaa. Yaadiin arfaffaan immoo daddafee yaada kana gara xumuraatti fiduun barbaada. Yaadiin arfaffaan immoo dhiifama gochuu dhiisuu yookiin immoo dhiifama gochuu diduudha. Tokko kaanee mammaatti dubbachaa jirra wanta karaa naannoo keessatti deactivate wantoota karaa naannoo keessatti ajjeesan keessaa inni tokko cubbuurraa qalbii dirrachuu diduu dandeera. Inni lammaffaan immoo amantii dhabuu dandeera. Inni kaan immoo disobedience yookiin immoo waaqayyoof abboomamuu diduu dandeera. Inni arfaffaan kun immoo dhiifama gochuu dhiisuu yookiin immoo dhiifama gochuu diduu. Gaaffii Phexrosiin yeroo ilaallu wangeela Maatewos boqonnaa 18 lakkoofsa 21 irratti Phexros gara gooftaa Yesuus Kiristoos dhufee gaaffii tokko gaafate guyyaa tokko. Nan dubbisa Maatewos 18:21. Ergasii Phexros gara Yesuusitti dhiyaate gooftaa obboleessi koo si'a meeqa yoo na yakke dhiisuuf amma si'a 7tti jedhe. Yesuus immoo deebisee ani hamma si'a 77tti malee hamma si'a 7tti siin hin jedhu jedhe. Inni amma si'a 7tti dhiisuu fedha. I think sababni Phexros yoon yaade Phexros maaliif akkas jedhe yoo yaade jechoota Israa'el keessatti lakkoofsa rofaan lakkoofsa perfection jedhama. Lakkoofsa rofaan lakkoofsa guutummaati. Lakkoofsi ja'a lakkoofsa namaati lakkoofsa romoo lakkoofsa waaqaati jedhama. Kanaaf lakkoofsa 7 gaafa jedhuuni lakkoofsa isa kan waaqa bira ga'eera jechuudha si'a 7 yoo dhiifama godhe. Akka itti yaadu isaanitti fakkaata. Yesuus garuu isa kuffiseetu si'a 77 siin jedha malee si'a 7 siin jedha. Iddoo biraatti immoo dubbii waaqayyoo maal jedha dheekkamsa keessatti aduun hin jedha. Doozii guyyaa tokko jechuudha si'a 77 obboleessa keetii obboleettii keetii dhiifama jechuudha. Abboommi guyyaa tokko jechuudha. Dhiyeessee nu ta'e guyyaa tokko keessatti si'a 77 dhiisii akka wangeelii nutti nutti jechuudha. Erga dheekkamsa keetti aduun hin jedhe har'a xumuruu qabnaa jechuudha waan hunduma isaa dandabaru. Dhiifama gochuudhaan jechuudha. Dhiifama gochuun baay'ee barbaachisaadha. Dhiifama gochuu dhiisuu. Dhiifama gochuun baay'ina lakkoofsaa kan ta'in hojii laphee hojii jireenya keenya keessa lapheen keenya jaallatee dhiifama godhuudha. Garaan keenya jaallatee dhiifama godhuudha. Lakkoofsa si'a 7 dhiisee si'a meeqa dhiisee irra deddeebitee akkas namni ta'e. Sirriidha. Nama gochaa keenyaan dubbii keenyaan miiruun yakka cubbuudha. Waaqayyo nuuf haa dhiisu. Waaqayyo naaf haa dhiisu naaf. Jireenya keessa keessattis wanta akkasii jireenya keessatti jiraatee dha malee waaqayyo sin dhiisu. Anaaf waaqayyo naaf haa dhiisu. Hallelujah. So dhiifama gochuun jireenya laphee keenya keessaa qabuudha malee isa yookiin immoo lakkoofsa baay'inaa sana jechuudha. 77 caaluu danda'a. Erga lakkoofsa nuti ta'e. Gooftaa Yesuus akka galuufi akka isaan hubatanitti jedhe malee lakkoofsaan daangessuu barbaadee miti akkanaa galu. Maarqos boqonnaa 11 lakkoofsi 25 immoo akkas jedha. Maarqos 11:25 kadhachuudhaaf yommuu dhaabbattan abbaan keessan inni waaqarraa yakka keessan akka isiniif dhiisutti. Namni tokko isin yakkee yaada keessan miidheera yoo ta'e dhiisaaf. Isin yakkee yaada keessan miidheera yoo ta'e emotion keessan miidheera yoo ta'e dhiisaaf nama sanaaf jedha. Maarqos boqonnaa 11 dubbisaa jira. Lakkoofsa 25-26. Namni tokko isin yakkee yaada keessan miidheera yoo ta'e dhiisaaf. Isin yoo dhiisuu fi dhaabbattanii lakkoofsa 26. Jara mure. Isin yoo dhiisuu dhaabbattan garuu abbaan keessan inni waaqarraas yakka keessan isiniif hin dhiisu. Dubbii waaqayyoo walitti jechuudha. Preconditioning dhiifama waaqayyoo biraa argachuu yookiin immoo haalli dursu waaqayyoo biraa dhiifama argachuudhaaf haalli inni dursu walii keenyaaf dhiifama gochuudha. Obboleessa keenya sun yakkeef sun dhiifama gochuudha. Obboleettii keenyaaf dhiifama gochuudha. Garaa keenya irraa dhiisuu jechuudha. Wal fakkeessuudhaaf afaan isin dhiiseera jennatuun ta'e. Garaa keenya laphee keenya keessa baasnee nama sanaaf dhiifama gochuudhaanitu waaqayyoo biraa dhiifama arganna. Kadhannaa sana gooftaan nu barsiise keessattis immoo yakka keenya nu dhiisi nus immoo warra nu yakkaniif akka dhiisnu inni kadhannu kadhata gooftaa irratti.
Yoo kana jiran wajjin ta'e kadhannaa sana hin dubbisne jechuudha. Hin dubbisne malee hin kadhanne jechuudha. We are just reading the prayer. Just reading. Kadhannaa gooftaa yeroo kadhannu yaa abbaa keenya waaqarra kan jiraattu maqaan kee qulqullaa'u mootummaan kee haa dhufu. Yakka keenya nuyi isiinus immoo warra yakkaniif akka dhiifnu. Jaalalli kee waaqarratti akka teessisuu lafarratti ta'u. Yakka keenya nuyi isiinus immoo warra nuyi yakkaniif akka dhiisnu. Yeroo jennu yoo dhiifaman goone ta'ee dubbisaa ma jirra malee itti jiraachaa jiru. We are just reading the prayer. Reading ni boona jiru. Dubbisuun hin hojjetu. Itti jiraachuu hojjetama. Dubbisuun gaarii. Kadhata macaafa irratti barreeffatanii as baasuu dubbifachuun uumaa rakkina hin qabu. Garuu itti jiraachuudha kan barbaachisu jechuudha. Kadhannaa dubbisanii akkamitti akka successfully ta'anii yoo beekuu baatanii namoonni tokko kadhannaa dubbisu charchii keessatti ba'an. Kadhannaa barreessanii lakkaa'amaan walumaatti dubbisu. Kadhannaa dubbisuun suni jireenya keenya yoo sanii dhiifama godhe yoo sanii godhe nuun jedhu godhu ta'e sanii dhiisaan hin dhiisne yoo ta'e garuu hiikan qabu. Kanaafuu Waaqayyo yeroo dubbii isaanii wangeelaa Maarqos boqonnaa 11 kanarratti dubbii isaanii yeroo nutti dubbatu jala muree nutti himaa isin yoo dhiisuudhaa baattan obboleessa keenya dhiisuu baattan obboleettii keenya dhiifama gochuudhaa baatte abbaan keessan inni waaqarraa Waaqayyo immoo abbaan keessanii inni waaqarraa immoo yakka keessanii isiniif hin dhiisu. So gaa Waaqayyoof abboomamuu diduu keessaa tokko dhiifama gochuu dhiisu diduudha jechuudha. Garanaatti waa'ee Waaqayyoof abboomamuu diduu dubbachaa jiru. Tokko kan amma afafaa ragaa jirama. Tokko abboomamuu diduudha Waaqayyoof abboomamuu diduudha yaada jedhu kaasneetu. Dhiifama gochuu diduunis Waaqayyoof abboomamuu diduudha jechuudha. Amma kana salphaadha ifa galaa. Yoo salphaa ta'uu baate ifa galaa. Yoo dhiifama goonu ta'e Waaqayyoof abboomamaa jiru. Waaqayyoon nagaa jiru. Ofii keenya dhageenya, eenyummaa keenya dhageenya. Yookiin immoo isa seexanii nuun jedhu dhageenya malee isa Waaqayyoon nuun jedhe dhagaa jiru dhiifama goone taanaan. Abboomamaa jiru jechuudha. Kanaaf dhiifama gochuu diduun Waaqayyoof abboomamuu didu jechuudha. Abboomni Waaqayyoon ergi dhiifama godhaan nuun jedhe dhiisuu qabna. Yoo kana gochuu baanne abboomamaan jiru jechuudha. Abboomamuu diduun immoo abaarsa jala jiraachuu dandeenya. Waaqayyo kan jiraatu abaarsa dandeenya. Yaada isa gara dhumaatti dhufaa. Yaadni dhumaa ni shanaffaanii waaqa tolfamaa jireenya keenya keessatti waaqa tolfamaa taawwat idols in our lives waaqota tolfamaa jireenya namaa keessatti macaafa Isqeeliin yeroo dubbisu waan ajaa'ibu dubbise dubbii waaqa yeroo hundumaa nama ajaa'iba I love the Bible wow yeroo hundumaa caalaa dubbii waaqa yoo waan ajaa'iba masaa Akhirnya, Isqeel kudha afur lakkoofsa sadiif afur lakkoofsa sadii dubbisaa sana afur dabaltanii dubbachuu dandeessu. Lakkoofsa sadii akkasii yaa mucaa namaa Isqeelitti dubbata Waaqayyooti. Jarri kuni saba Israa'el. Jarri kuni Waaqayyoolii tolfamoo isaanii garaa isaanii keessa keewwatanii jiru. This is amazing. Garaa isaanii keessa kaa'atanii jiru. Waaqa tolfamaa garaa isaanii keessa akka dubartii mucaa garaatti baattee deemtu. Waaqa tolfamaa garaatti baatanii deemu. Garaatti baatanii eessa baatu? Charchii baatu. Mana tembalii baatu. Waaqa tolfamaa garaatti baatanii. Waaqayyoota dubbata. Jarri kuni Waaqayyoolii tolfamaa isaanii waaqa tolfamaa garaa keessa kaa'atanii jiru. Jedha. Yakka isaaniitti gufuu ta'es immoo of dura dhaabbatanii jiru. Egaa akka isaan ana waa gaafatan nan godhaaree jedhetu gaafata Waaqayyo. Akka isaan na kadhatan, akka isaan waa na gaafatan nan godhaaree. Warra waaqa tolfamaa garaatti baatee deemu. Warra waaqa tolfamaa duwwaa waaqeffatu kana akka isaan waa na gaafatan, akka isaan na kadhatan nan godhaaree jedha Waaqayyo jabeessee gaafata jechuudha. Lakkoofsa afur immoo waan isin ajaa'ibu dubbatu. Yoo isaan gaafatan immoo deebiin isaaniif kennu akka baay'ina Waaqayyoolii tolfamuu isaaniitti jedha. Deebiin isaaniif kennu akka baay'ina Waaqayyoolii tolfamuu isaaniitti rukuttaadha jechuudha. Kan isaan rukutu akka baay'ina Waaqayyoolii tolfamuu isaanii kan isaan rukutaa jedha Waaqayyo. Ulfinni kabaju waaqeffamuu sagadamuu kan isaaf ta'u. Isa malee kan biraan jiru. Seera ba'uu boqonnaa 23 irratti dubbii Waaqayyo akkas jedha. Seera ba'uu boqonnaa 23 irratti. Waaqayyoon kan biraa tokkollee ana bukkeetti hin qabaatin jedhee Waaqayyo dubbateera miti. Waaqayyoon kan biraa tokkollee ana biratti hin qabaatin. Waaqni kee anumaaf ana qofaadha.
Namichi tokko biyya namni hojii waaqayyoo hojjetu Itoophiyaa irraa ka'ee gara biyya Ingilizii dhaqe. Himeen London biyya Ingilizii dhaqe. Isa booddee namichi tuurii isaan deemsee magaalaa sana keessa isaan agarsiisu tokko ture. Namni kunis nama waaqayyooti namni isaan agarsiisu kun jechuudha. Manoota gamaa sana agartuudhaan eeyyee jenna. That is the temple of the British people. Nun jedhee templii warra Britishii kana manni sun nun jedhee dhuguma mana waaqeffannaa isaaniitii seeneetu mana waaqeffannaa yookiin templii warraa jenneetu nu ajaa'ibaa ture. Gaafa dhannee achi geenyu manni sun mooliidha jedhe. Mooliidhaan templii isaaniitidha. Maaliif namoonni bara seera waaqayyoon dhiisanii maateeriyaalii waaqessu. Maateeriyaalii waaqessu. Kanaafiyyuu inni isin argitan suni templii warra British people templii isaanii. Kanaafiyyuu templii yeroo moolii dhaqanii kana yaadadha. Akkas jedheedha. Kanaaf namoonni har'a maateeriyaalii waaqessu waan biyya lafaa kana waan darbu kana waaqessu waan kana somaadhaan jechuudha. American dream worshippers. Akka isitti kabaja qaban American dreamidha. Garuu waaqeffatu. Ani isin waaqeffatu miti American dream. Paaster Adan yeroo darbe nutti himaa ture waa'ee jara warra keenyaa irraa dhufees ga'anii kana booddee waaqayyoon waaqessuun hin gahaa jedhanii dhiisanidha. Isaan amma waaqa tolfamaatu garaa isaanii keessa jira jechuudha akkanumatti. Dhufanii asitti American dream waaqessu. Biyya lafaa isa darbu kana waaqeffachuu qabu waaqayyoon dhiisanidha. Kanaaftu waaqayyo jireenya isaanii keessaa jireenya waaqeffannaa isaanii keessaa iddoo dhabe jechuudha. Namoonni biyya lafaa irratti ogummaa namootaaf waaqessu. Beekumsa namaa ogummaan lama jirani. Ogummaan lama jira. Ogummaan inni tokko God's wisdom. Ogummaa waaqayyoo isa waaqayyo dubbatu san dubbatu. Inni lammaffaa immoo the wisdom of this world. Isa kan biyya lafaa kana. Human wisdom. Beekumsa namaa beekumsa biyya lafaa. Waan hundumaatiif waan jedhan qabu beekumsa biyya lafaa. Garuu ogummaan ogummaan inni dhugaa ogummaa waaqayyooti. Kanaaf ogummaa namootaa ogummaa biyya lafaa waaqeffamu jechuudha. Waan doktariin jedhu waaqeffannu dhaga'uun dandeenya garuu waaqeffannu hin sodaannu jechuudha. Hakiimiin waan barbaadu hin jedhee hin sodaannu jireenyi keenya akka waaqayyo jira waan ta'eef. Ani wanti nu bakka yoon du'e the next action is resurrection. Action inni itti aanu du'aa qabu. Du'aa booddee hallelujah. Hallelujah. Waa'ee action beektu warri muuvii ilaaltan. Ana agas badaa muuvii ilaaluu baay'ee isaan qabu. Gadee jechuun qabu muuvii gaggaarii baay'ee jira. Obsa isaa baay'ee qabu waan ta'eef malee. Garuu waa'ee akshinii beektu gaarii godhanii. Kanaaf yeroo duunu akshinii inni itti aanu du'aa qabu. Hallelujah. Kanaaf du'an sodaannu. Waa'ee akshinii sattaanu sana waa'ee haala sattaanu sana yaadaa deemna waan ta'eef. Maqaa waaqayyoo ulfaata. Ogummaa biyya lafaa waaqessuun beekumsa biyya lafaa waaqessuun. Ani kanan dhuma argan ilaale wanti waan tokko nu konkuluudii godhe waa'ee warra waaqeffatanii wanta adda waaqeffatanii. Wanti nuti konkuluudii godhe Ingiliffaan nu barreesse waan ta'eef dhiifama naannoo biyya kana amma tokko daa'ira waan ta'eef afaanichi dhiibbaa irratti qaba. Baay'een beeku garuu amma tokko. They worship everything but God. Waan hundumaa waaqessu waaqayyoon garuu waaqessan. Namoonni jireenya biyya lafaatti qaban jirani waan hundumaa waaqessu waan baay'ee waaqessu waaqayyoon garuu waaqessan. Dhuma irratti Iyyaasuun saba Israa'eliin jedhe tokko nu badheen xumuruu barbaada. Gara xumuraatti fidaan jira dhiifama obsa keessanii waaqessanii eegisu. Iyyaasuun Sheekemitti boqonnaa 24 yeroo dubbisu macaafa Iyyaasuu boqonnaa 24 boqonnaa sadumaatti yeroo dubbisu guyyaa tokko Iyyaasuun gosa Israa'el guutummaatti boqonnaa tokko lakkoofsa tokkorraa deemuu dubbisaa jira. Iyyaasuun boqonnaa 24 guyyaa tokko Iyyaasuun gosa Israa'eliin guutummaa isaanii Sheekemitti walitti isaan qabee Sheekemitti iddoo jedhamu iddoo seena qabeessaadha. Maanguddoota, dura buutota, abboota firdii fi warra hojii gaggeessan namoota Israa'el keessaa hin waame. Isaanis immoo waaqayyoon dura dhaabbataniidha. Nyaatan waaqayyoon dura dhiyaatan. Lakkoofsa 14:15 naqee dubbise. Lakkoofsa 14:15 akkas jedha Iyyaasuu boqonnaa 24 lakkoofsa 14:15. Egaa Iyyaasuun erga jara kana isa gidduu jiru sana dubbifachuu dandeessu ani immoo 14 darbe lakkoofsa 14. Amma gaa waaqayyoon sodaadha. Amanamummaa guutuudhaanis immoo isaaf hojjedha. Waaqayyoon warra abboonni keessan laga Efraatis gamatti biyya Gibsiittis hojjechaa fi turan sanaatti deebi'aati waaqayyoof hojjedha. Waaqayyoof hojjechuun isin duratti hamaa yoo fakkaate garuu waaqayyoon warra abboonni keessan lagicha gamatti hojjechaa fi turan yookiis immoo warra kan amoorotaa isin amma biyya isaanii keessa teessan kanaaf hojjetu yoo ta'e har'a eenyuuf akka hojjetan qoodha. Garuu
aniif manni koo waaqayyoof hin hojjenna jedhe Iyyaasuun. Akka beekutti yookiin immoo akka hubatutti dubbise kutaa kana akka beekutti dubbisanii dhaggeeffataa marra deebi'aa jira. Iyyaasuun akkasiidhaan boqonnaa 24 lakkoofsa 14 macaafa Iyyaasuu irratti amma egaa waaqayyoon sodaadhaa amanamummaa guutuudhaanis immoo isa waaqeffadhaa. Waaqayyoolii warra abboonni keessa laga Efraatis gamatti biyya Gibsiittis waaqessaa turan sanatti deebi'aati waaqayyoon waaqeffadhaa. Waaqayyoon waaqeffachuun isin duratti hamaa yoo fakkaate garuu waaqayyoolii warra abboonni keessa lagicha gamatti waaqeffataa turan sana yookiis warra kan amoorotaa isin amma biyya isaanii keessa teessan kana waaqeffatu yoo ta'e har'a eenyuun akka waaqeffattan to'adhaa. Aniif manni koo garuu waaqayyoon waaqeffannaa. Haaleluyyaa. Aniif manni koo garuu waaqayyoon waaqessinaa jedhe Iyyaasuun maqaan waaqayyoo eebbifamu. Kanarratti gaaffii lama qaba. Gaaffiin koo inni duraa yeroo kutaa kana dubbisu gaaffii lama qaba. Gaaffiin koo inni duraa Iyyaasuun maal taddasa godha warra kan irraan jedhe gaafa. Iyyaasuun amma aniif manni koo waaqayyoon waaqessinaa akka keessa bitee jedhu maaltu addasa godhe warra kan irraa Iyyaasuun maaltu addasa godhe gaaffii jedhu gaafa. Iyyaasuun maal taddasa godhe? Iyyaasuun nama keessi isaa dibame ture. He was anointed from inside. Keessi isaa nama dibata waaqayyootiin dibame. Keessi isaa nama dibata afur qulqulluutiin guutame waan ture Iyyaasuun. Keessi isaa dibame. Dibati keessaa ala qaba jechuudha. Dibata alaatiin dibata keessaatu jira. Waa'ee dibata isa keessaa yeroo yaadu waa'ee dibaa abiddaa yaadatu. Abidda dibuu waa jedhan aadaa keenya keessa jira. Iddoo namaatti beekamaa abidda dibuu mucaa baadiyyaa waan ta'eef waa'ee abidda dibuu nan beeku. Dubartoonni kaamettiin tokko kaametti jechuun intelligent woman jechuudha. Dubartii kaametti beekumsa ogummaa qabdu intelligent woman. Dubartoonni kaamettiin faallaan kaametti eenyudha? Boosetti eenyudha? Kaamettiin akka abidda dibuu beekti. Wanti isa guddaa jirma guddaa ta'ee abidda kan baatu baay'ee guddaa jechuu osoo hin ta'in akka abidda qabatee buluu kan danda'u fuudheetu daaraa jala gaarii gootee abidda sana dibdi. Warri boosettiin ganama ijoollee ergatanii ishee biraa abidda kadhatu. Dubartii kaamettiin garuu abidda ishee kan gulfattu beekte. Abiddi sun achi keessa buleetu warra kaaniif dibaa jiru. Akka itti dibuu hamleetu achi keessa jiru. Dibatee afur qulqulluu akkas keessa keenya dibatu akka dibaa abiddaa afur qulqulluu keessa Iyyaasuun akka kana keessaa dibame jiru. Dibata inni amma nama waaqayyo na dibina dibata irra keessaati. Malee keessa keenya namni waaqayyo hin dibu. Waaqayyotu diba keenya keessa keenya. Afura qulqulluudhaan diba waaqayyo keessa keenya haaleluyyaa. Dibatinni bakkeedhaa baay'ee nu gargaaru. Isaan iyyuu dibachuu danda'a. Dibata isa bakkee miti dha. Ani ibsa dibachuu ni jecha bakkee. Kabaja malee baay'ee kabaja qaba namoota waaqayyooti. Waaqayyo eebbifamu warra waaqayyo halluu inni kana nyaata. Hojiin dibata zayitii dibanii kana jechuun immoo dubbii waaqayyo keessa jira. Isa kanaaf kabaja guddaa qaban. Isa kana waliin ta'uu hojjechuu qabu. Dhugaatti kabaja guddaa qaba. Afura waaqayyo abboommii waaqayyootiin dubbii waaqayyootiin gaafa ta'u jechuudha. Garuu dibatinni keessaa immoo isa bakkee caalaa jechuudha. Keessisa waan dibameefitu waaqayyoon baay'ee ani isaan waaqeffatamanii kan biraan beekan. Yaadni lammaffaan immoo xumuratti fiteera. Yaadni lammaffaan immoo Iyyaasuun maaliifitu waaqayyoon filmaatatti dhiyeesse. Waaqa sandumaa danda'u maqaan isaa Elshaadaay danda'a waan hundumaa kana har'a fa'aadhaa yoo warra kan biyya warra Gibsiidhaa yookiin immoo laga Efraatis gamatti waaqeffachaa turtan sanatu waaqa ta'e isaanii waaqeffadhaa. Warra isaanii hin argine gurri isaanii hin dhageenye harki isaanii hin qaqqabanne miilli isaanii hin ta'e homaayyuu gochuu hin dandeenye sana waaqeffattuu ta'e jara waaqessaa. Yoommoo waaqayyootu waaqa ta'e waaqayyoon waaqeffadhaa jedhee maaliif waaqayyoon filmaatatti dhiyeessee jedhee of gaafata. Yeroo dheeraadhaaf torban lama sadii na rakkise gaaffii kun naa garuu jite. Maaliif namni kuni waaqayyoon filmaatatti dhiyeesse? Deebisaa gaafa hojii waaqayyoon haa ibsu waaqayyoon eebbise maqaa waaqayyoo alfaa. Deebiinsaa waaqayyo kan inni waaqeffamuu fi waaqa waan ta'eef qofa miti. Utuu akka inni waaqa ta'eef namni waaqayyoon waaqeffate manni kun waliin walli kun waliin. Waaqayyo kan inni waaqeffamuuf waaqa waan ta'eef qofaa miti. Aniif isin waaqayyoon kan inni waaqeffannu waaqa keenya waan ta'eef hallelujyaa. Waaqayyoo kooti waaqayyo. Inni waaqayyoo kooti yeroo jennu waaqayyoo keenya ta'uu isaa jala muree yeroo beeku inni waaqayyoo keenya gaafa ta'u isa malee kan biraan jiru waan ta'eef isa waaqeffanna jechuudha. Waaqayyo waaqummaa isaatti dabalee waaqa keenya waaqa tokko waaqa keessa. Waaqni waa'ee saba Israa'eliin yeroo dubbatu dhumarratti dhiifama guddaa barsiisa koo dheeressuu kootiif dhiifama isin garadha garuu amma fixaanidha. Boqonnaa 20 lakkoofsa 5 macaafa raajicha Hisqeel dubbisee xumura. Hisqeel boqonnaa 20 lakkoofsa 5 Waaqayyo saba Israa'eliin maal jedhee lakkoofsa 5 irratti dhufee yeroo dubbatutti isaaniinis Waaqayyo gooftaan gaafan Israa'eliin fudhadhee harka koo ol fuudheen
mana sanyii Yaaqoobiif kakadhee waaqayyooti jedha dhagaan naduukan xiqqoo ishee nama wajjin ta'a yoo xumura harka koo ol fuudheetanii saba Israa'eliif kakadhee jedha waaqayyooti harka koo ol fuudhee waaqayyoota akka ol fuudhee kakadhee harka koo ol fuudheen mana Israa'eliif waaqayyo gooftaan gaafan Israa'eliif fuudhee harka koo ol fuudheen mana sanyii Yaaqoobiif kakadhee yommuu biyya Gibxiitti isaanitti mul'ate harka koo ol fuudheen ani waaqayyo gooftaa keessan jedheetanii isaaniif kakadhee jedha. Harka koo ol fuudheen isaaniif kakadhee. Achumaan na yaadee waa'ee kutaa kana ol saba Israa'el duwwaadhaa ta'ee yaadee. Kan keenya caala. Kan keenya caala haaleluyyaa. Yesuus Kiristoos fannoo irratti harka isaa lamaan ol fuudhee kakuu nuuf gale. Haaleluyyaa. Harka isaa lamaan ol fuudhee nu kakate waaqayyo. Harka isaa lamaan ol fuudhee anaaf isiniif kakate. Kanaaf isa waaqeffanna. Waaqa tolfamaan barbaadu, kan biraan barbaadu, ogummaa biyya lafaan barbaadu, beekumsa biyya lafaan barbaadu. Inni duwwaan waaqayyo. Kanaaf jireenya keenya kana keessatti eenyutu kadhannaan keenya yeroo hundumaa aktiivii akka nu ta'u, yeroo hundumaa dammaqinaan akka kadhannu waaqayyo maa gargaaru kadhanna waaqayyo. Maqaan kan keenya qulqulluun inni guddaan hundumaa gararraa jiru sun dabalee ayeessifamu waaqayyo keenya nu barsiistee ulfaatu isa barreetti akka jiraannu nu danda'a. Ayyaana keenya nu baay'is. Ati ofaan waaqayyo keenya isa bara baraa. Harka kee jaalalaa ol fuutee fannoo irratti kan nuuf kakate. Akka nu jaallatte kakuu dhugaa kan nu seenu. Nus immoo ani obbolaan koo harka keenya ol fuudhee siif kakanna. Si duwwaatu waaqayyo keenya. Si duwwaatu gooftaa keenya. Si duwwaa amanannaa bara baraan siif jiraanna maqaa Yesuusiin. Ameen.